Ayyulee akkama nagaadha jirra gaafi tokko si gaafachuu dhufe maalodha I don't know maal jechuudha Helena akkamati nagaadha gaafi tokko si gaafachuu nu I don't know maal jechuudha Ade birke Oh nagaa oltani nagaa gaaffii tokko nama lama gaafadhee laasin sadaffaa kooti gaaffichi hundumtuu hin beeknu naan jedhee isin naa deebistu jedheen isin bira dhufe nagaafadhu I don't know jechuun afaan Oromootti maal jechuudha I don't know hin beeku maal nama lama gaafadhee nama sadaffaa kunoo isaanii hundumtuu hin beeku Maal tumbeetu moomaan maali beeku naan jettamini re gaaffii si deebe I don't know jechuun hin beeku jechuudha isin yuunivarsiitiin keessan isa fumaati hin beeku jechuudha yuunivarsiitiin keessan isa fumaati kudhaan koosa dargii wayya isini rafaa Tik Tok ichuma ilaalaa ka'a baradhaa barumsa cicimaa Mami, osata sina wajjini nabi. Hojii baay'een qaba. Obbo Baamana Olega kanaaf akkas godhaara malee anuma goosni kee beektoo maal gaasaa mana hin jirre wanta gootoo beekta. Hudduu badi. Ayyoo fudhattee adeemu kee malee hin jiru. Maal giftee koo fudhadhee hin du'attee. Maal sitti obsee koo maal taate? Maaliin gaddamaa naa ifattaa akkas. Obbo Baamana ture dheengaddaati immoo. Waan obboon mana qabu. Isati yaada isaaniin beektu. Obboomti koo. Ani birkiin obboo kana darbu. Maali ijoollee tokko lagawan isaanuu nurkatti qabu weessaa. Hiikas Atis nama taatee. Dhugumaan illee nama miti. Maafan barbaade akkamitti barbaade nu dhugumayyuu. Shiroo nyaachaa isaa fuudheetu fira foonii. Maal shiroo nyaanne akkamitti foonii na bu'inu re? Bagana gaanufti diboo Dr. Tola hayya diboo mee maal si gargaaru Lugatiya tasadaffaatu irribaa ka'uu dide. maal jechuu feeteeti Lugatiya tagabaabduu san rakkoo qaba. Ka'uu diddee jaartii mana naariite. Ajaa'iba akkasin jettuure qoricha feete Doktor qoricha fedheeti. Anillee rakkoo akka keetii san qaba. Kunoo kanaafiin soodaa kana dhuguu jira. Soodaa Ameerikaa irraa dhufe. akkas taatu gaa salphaadha naafis kennaa gaa Doktor tole homaa rakkoon qabu garuu tokkoffaa jaartiin tee maal akka jaallattu beekuu qaba lammaffaa saayiziin isii hangam takka akka ta'e beekuu qaba jechuudha hedduu sii kennee akkasiillee miituun barbaadu soo jaartii tee fidii koottu boru hay maaliifin jaartii tee si fidaa'o fayyaan qabdu Doktor Tolaa akkam akkan jette qoricha kana jaartii tee soolaaliin sii kennuu danda'u dhiifama Gaaffii guddaan qabanaa deebisaa. Namni tokko gaafa lubbuun jiru maaloo amalli isaa maa inni qarshii tokko illee hin deebisu. Qarshii tokko illee nama laatu. Fudhatee du'a se'ee maa inni akkasii jettanii haasoftanii jechuudha. Gaafa du'u. Wayyoo garraamii koo wayyoo arjaa koo jettanii inni sin boosan. Eenyu goyoomsuudhaaf. Naa deebisaa. Asgara gali ana jarti te karton jarti te. Asgara gali. Ana jarti te karton jarti te di. Soko eda soko yuko igalgalumo. Galgalu. Wallahi lafa nabusi. Us. Hubbu sakara chala. Us ni rafa. Aranin ko da me laf mana busi. Us. Ay. Ogo business da mi wallahi ko plan busy.
Guyyaa nama qaqqabachuun beektaa galgalaa nama qabattu. Maaluma barata isaan bullachi. Saa guyyaa dhiirummaan tun nama ooltii galgala maaltu fuudhe. Wallee jinniin liqeeffate. Narratti hin garreeyaati. Gaafadhu san. Tasuma ta'ee san jaalladhe dhabuun barbaadu. Akkamitti akkan jaalala koo ibsuuf hin beeku. Baay'ee jaalladha onnee kootirraa. Isa jechuun anaaf lubbuu koodha. Isa jechuun anaaf waan hunduma koodha. Biyya koo gatee, maatii koo gatee, fira koo gatee, obboleewwan koo gatee, isatti of gatee jiraachaan jiraachuudha. Kanaafiyyuu baay'een jaalladha. Baay'een jaalladha. Qorran jedhu, ho'an jedhu waa'ee masaa yaada. Lolamen jedhu waa'ee masaa yaada. Kanaafiyyuu baay'een jaalladha. Warri akka koo jaalallee keessan kanaaf yaada keessan ibsachuu barbaadan kara keessaan na dubbisaati. Waliin yaada keenya jaalala keenya ibsa. Ronaldo sinnaan immoo waraqaa eenyummaa malee har'a qabeenyaa jechuuma. Eenyudha inni? Ronaldoodha. Ronaldoon wasinitti immoo baadhayyuu Ronaldo jechaa oolu sun kanadha. Yoom eenyudha? Eenyummaa qabaare? Bareedduu. Eenyummaa qabaa? Ronaldo waan baay'ee qaba. Waan baay'ee qaba. Waan inni qabu waan biraa maal sunani beekani? Mooraa kana keessa seenudha. Waraqaa eenyummaa qabaachuu qaba namni siin jenne. Ani haadoon kee waan baay'ee qaba. Simjed. Ronaldo waan baay'ee qaba. Heddudha mooriyaa. Waraqaa eenyummaa qabaa siin jedhe amma waan biraa waa'ee waan qabaachuu dhiisuu sana maal la dhibee miti maal na beekne. Ronaldoon waan baay'ee qaba. Ronaldo waan baay'ee qaba. Baay'ee as keessa sitti dhufan alatti bahi. Akkanan ta'anii alatti bahi. Maal aan haadhoo kee? Ani kana jedhu garuu namni kun sammuu isaa nagaadhuma. Booda asirra. Mooraa kananii keessaan bahee eeguu isaa dhiisa